Jika kita yarti tehnya tahu dah imbe itu ilegal aku cundia wan awal mana sama tar aku cisai. Obboleeyyan egaa kunoo waan akkanaarra jira amma tarniifu waa hunda waliin Saati fahmi waan isin maal na gorsaa olta bar mucaa siyechaan bar dhiisuu fadhaa waan biraati misaan silaa mucaa isumaa fi mucaa addaanii kukkutuu fadha amma ijoolleen teenya hedduutti barbaada irra jirtu jira beek maaliif sababa kana namni keenya kun wali buun obboleeyyan kun Oromoon dhiiga takka dhiigni kun wali bu'uu dhiiga irraa buusuun rakkoodha jeetiin ijoollee hedduu qabu. Salaam. Maala sigur kita. Go. Hai. Fahmi kana bilan bakka fa'aatis fahmi bilan mala. Mucaanin barbaade yoo saneechi jennee magaalaa tanaa isa yoo jira. Samaaliin ta'uu bakka titaan qabna. Qolqotti ta'a. Akkamittiin ta'a. Maali qottoo awwalutti kana mataa irraa. Laala. Hai me mucaan sunoo mucaa sanne as jireettee kun asii laalaas jettee. Gattaa mee fahmi kana bira jirta. Viidiyoo mara jiru. Waan fahmi qeedaa'u na hojii gurbaa sana ajjeesuudhaaf. Rabbi harka isa baase laakiin nama saboo gurbaa sana haa namni jaartii teenya laaloo jechuun usee nuti jirru nuti hin dhumne hai akkamii afaan laa wanni kanaatu laa nuti waliin dubbaa jiru reefuun tana baleen kiyya dhageeffadha. Lubbuma isaatii gochiise yeetiin deemu jiraanan isaa asii. Kana jechuun ati amma uummata tasgabbeessuu qabda nama keenya tasgabbeessuu qabda malee ijoolleen gangalaaji nam faa'uma kana jechaa. Boo isa gallasan hanga dhabamsiifnutti isa galla nuti bakka itti gallu qabna. Maaliif haafuu niin fuusisaa qabdu daawwattoonni waan fedhe haajuu fedhan luuna fedhan marree aanan jedhan yaartiin toorraati teenya yaartiin ati maal dubbachuu qabdu isa galla laa balisi dhageeffadhu yaartii tokko dhageeffadhu ni halata yaartiin intala duraa ta'uu irraa fudhanii irraa intala dhalaan deemtu amma qabi ta'u amma yaartii amma qabi ta'u beeku balisi dhageeffadhu naa mucaa hojii dalagaa turre saayiba saatu harki baduu geessa anu fakki akka saayiba yaatiin akkasitti jechuun saa'u si galee yoo irraa tanaan amma fakki hadii ta'in dirqaa qabu seeksii yoo barbaadu yoo dheeksisi mataa basheessees yoo dorka du'ees qadiyyuma ta'e malee bu'aan qabu isin numa jiraati. Warri wanti nadiita kana fudhee deemu isumaan kuchiisu deemaa ooni. Laa namni tokko akka fedhallee taate nuti walii wallahi maaliif jaartii teenyaa hadii akkana guurradhee deemu. Yaa bileen du'aa godhaadha laa wanni karaa kun uraan barbaachisu dhiisi bira hooti ammaatillee amma qabi dhageessi amma qabi dhiigaa amaarinu Oromoo mataa irraa kuchiisu jiraatu. Fokkina akkiillee akka mucaan akkitti yaadu kun jaartii namaa waan takka magaalaa tana keessa waan jirra adda barteetti akkasitti maalummaa isii tana ta'uu fi isiin tun jaartii namaa ta'uu fi kan hunda ofirraa bareen namni lafaa ka'ee jaalachuu taate jaalata malee akkana lafaa ka'ee namni usee jaartii namaatiin beekne waa hundu akkanuma ka'ee niin jaaladhaa ni danda'amti. Dhugan danda'amtu laa dhageeffadhu akka jijjiirama mucaan ani balleessi ani fi maaf hojjaa siite malee jaartisaa ta'uu sin beekuusi dhiifamaa jee dhufee situ dhiifama fakkeenyaaf galee. Telefoona kanaan kafi. Ajaa'iba. Saniifuu namni tokko fakkeenyaaf waa sanii amma ijoollee hadiin hunda dawwaletti galaa jina. Maaliif simuun ijoolleen aggalcha boofaa mi wata. Hallii maaliif simuun halliin intalti tun intala dhalaati. Dhalaan tun intala duuraa taniin haadha abbarraa fuudhan taaneemi. Intalti tun intala karaa kanarra wal saanuma taatus kaa duraanis amma jaartii teenya jaartii abaluuti jaartii warra aadaa nuun jaartii. Dhiifee jira amma isaa kana bira kutaa amma waan biraatiif yaabbireessa. Hallee boora qaaba. Tak godheetiin ogguusumaan faamiin raga kun warra isiitiin akkasii aartan aaruu keessan ni jira. Baga aartan garuu aaruun keessan bareedaadha. Bareedin kee dhageeffadha. Anilleen fakkeenyaaf silaa osoo jaanu macaa sana osoo beeyin silaa akkasii norkatti waatees waan guddaadha. Waraqaa kanneen maal walitti waraqaa aartee galaa booda dhageeffadha. Isin hunduu isaa galaa. Obboleessa jedha dhageeffadhu akka kanillee naarini maaliif arraanta dhugaa anillee jaartii teenya jaartii teenya loluu jiraa miti yoo irra immoo miira biraa keessa galle irra lubbuu namaa fakkaa Oromoon biyyattuu Oromoo wal fixaa jirti obboleenya dhageeffadha biyyattuu fakkaa amma alagaan nuftu jira aree warri tashiyaasi wal miine bu'aa takka nuuf hin alagaan saniif bu'aadha alagaan sammaan nu gammadee alagaan nu gammadurra jaartiin lubbuu fiitu walii kanneen bakka sadarkaa san jirra sadarkaa ifi wal tuunu hin jiru sadarkaa ifi wal miinu sadarkaa ifiif waa takka wal goonu hin jiru amma duraan hijaa wali qabuu dhiifama wali sadarkaa walii godhuu jirra wala bal jennee galuu qabna. Meeshaa tana mucaa kun meeshaa tana nurraa jira. Yaaqii asuma nurraa teessu. Yaaqii yaa hin dandi laalamma hiikee an xallaqee waraqaa akkasittiin barreessee fi saamiin ragaadha. Mucaan kun saayiba faamiiti. Osumaan deemuutiin saayiba faamii ta'uu arkee beeka.
Fahamiin isaa saayibaatu akkas walitti utaalanii rabshaa biraa ol kaan. Ani intala qulqulluu rabbi naa kennu intala qulqulluu intala ilmaaniif gaariidha. Bakka ilmaan irraa hortan laalladhaadhaa jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Dhalaan dhaluma akka deemtuun irraa ilmaan oggoorte. Ilmaan isa akkuma diigarran naqaati waanaa deemte. Gee kana dhalaa hedduudhaan akkana dhalaa hedduudhaan akkana fuudhee baranis kan dhaluma. Bartuun fuudhan jaamu naasii bira geeffamu. Fuudhii kanuma abbaa. Fuudhii asitti fakkii shaara kolaan dheetanii kuma qorashan yookaan kuma shaniin godhatan kun fuudhaa miti kana fuudhee dheetanii kana waan jalee yaanuu miti kana geeffamu. Fuudhii kanuma haadha abbaddu. Kana inni dirqama nama ajjeesuu qabna. Kana haadha abbaa immoo isiillee ni qaanfatte haadha abbaa si qaanfatte achitti haadha abbaa lamaanii walola dubbitu jabaate san qaanfatte waan taate. Duraan bira akkasuma wanti namni irra dhaabbadde irraa lolu jiru. Har'a jaartii teenya inni har'a jaartii teenyaa miti eega namni kun waan akkana nurra kaasee fedhu tuffii ta'uu mala. Laluun kee na gammachiisanii. Haamiin harkaanuu kee baratis wal. Laluun kee na gammachiisaa. Haamiidhaa wajjin edda wal fixanii ammas hamdiyaa dubbiin hamdiyaadhaatu hamdiyaan tun ifumaafuu osuma deemtuuti akka waan anis cinaadhaan dhaabbadheemi cinaa dhaabbannaan isii tana keessaa seenteetuma isiinis waamee kanatti isaa sochi isitti isaa sochi isuma tana keessaa waan biraa jira gurbaan amma isaan lachuutu waliin jaalata ajaa'iba waan setto bara micaan himee jira lakkee micaan himee jira an dubbiin jabaannaan isumaan amtuu matana ni kana gootaa waan an dinqisin hindu yoo si taate akka wata nagee arabbi sifu sifu kana taate dhisi saduuba isiin akkan isummaan tana barta dubbiin wanti alla ala bubulte tun boode akkanumatti mashaakila fiduu tooma nagee arabbi si hafi malee haadha abbadda wallee haadha abbadda jechuun ija jaalalaati wajjaasuutee beekamu hamdiyaa tana ija jaalalaa isiin ni qabdi. Ani ammoo obbolummaadhaan jaarsisi hamma duraa tokkotti roorrifnaan Abrahaam tokko roorroo san cinaa dhaabbadheetiin ka'ee qaatii hunda wajji dhaqee harkaa yoo si barbaade mootummaa yoo si barbaade bifa fedhee yoo si barbaade anaas si jira naas cinaa dhaabbata jeeni cinaa dhaabbadhee obboleessatee fi cinaa dhaabbadhee gurbaan sanii nagayaan nuti bira garraan nagayaanii isiinis eeshachuu jirti xumuratte amma eegas booda isiinis ilaa namni kun gisee tola olteef dhalaan harmallaan tun harmallaa qalbiin xaliilaan nageenyeessan. Murtaa bakkee kabajaa guddate kabajaan akkas seete foormumatti isiina jaartiin teekkaneet akkanetteen awwaan amma tanaasan hin ja'u asirratti laakiin dubbiin jabaannaan ati dubbiin ni tolti dhiise qaifii fi dhufatiin sababa waan dabraan sababa isa rakka jetti yaa fi waan xixiqqishoo yoo agarte waan heerumnitti hin hoddommaatin leenti heerumnitti hin hoddommaatin garte ta heerumni yoo tokko heerumtees kanuma gartee kabajaadhaan addayaan gartee san harmallaan takkittiin akkasii kaan jalaa baatee kaan utaalte kaan jalaa baatee kaan numaa'uu jaan gadaame isaa isii kanaatuutu barbaade jan dhiira adda addaa tanaa beeka nam tokko wanni nama takkaa faayidaan qabuuf jambuu bishaan amma waan dubbannuu laakiin laala na dhageessa kumaan siin jeesanitti dubbiin irraa tolchi maali waan nagayaa takka barbaada oo dhalaa tana ni beektaa misaati barannis dulloomeetiin dhalaa tana dhageeffadhu hamdiyaa hamdiyaa antara dura aanaan itti qaba maaliif jettee dhuga akka aara qabdu waan sana seenaan linkii isaa dhaabbadde itti mukarra meeqa wayirree himaa fakkeenyaaf namni Abrahaam akkas godhe si yoo tifuute illee booda akkas godhu booda faamii isaa baatillee booda fakkeenyaaf Rahiimuu waliin qabu sana laaltee egaa Rahiimuu waliin qabu laaltee booda faamii booda yoo keessa seentee booda keessa seentee booda isaa booda dhabdee naa iyyite an keessa nan galchu jee ammoo si yoo rabbi qajeelchee lakkii akkas jettu siifin taasin jettu yoo fuutee cuqaafirraa eedini beektaami waan takka ni beektaami jireenya biyya namaa ni beekta obboleeyyi jireenya biyya namaa ni beektan warreen jireenya biyya namaa turtan namni akka itti nama seenuu ni beektan dhalaan fakkii yookaan aaraa fakkii aaraaf nama bu'aa qabu yookaan fakkii dhalaa afur waa afuriif jaalatte jaala waa afuran takka ilmiidha takka maallaqa jaanisa maallaqa isa qabdu jechuudha
Taka qabeenya taka ilmiidha. Taka warri isaa guddina warra isaaniitiin kabajummaa. Takka ammaas imaana qabaachuudhaan jala firan diin qabaachuudhaan jaanii ammoo rasuullee sallallahu alaihi wasallam tadiin qabdu sun rabbi shaayiru ne tadiin qabdu booduu ay kana irratti dhoonesa tanaa bar laal amma tana tadiin qabdu naada qabu tadiin qabdu rabbi shaayiru malee wanna diin hin qabne takka yoo maallaqa immoo go maallaqa kadalagatee fidamuu Maalla ini fayyaadha boo fayyaa qabaadha. Abdiyaan akka maallaqa qabdu ni beeka dhummanni yoo saniif jala maxxantee abdiyaan fadhee jijjiirratti maallaqa akka keessi ni qabdi gaayete isiisan duraan Israa'eleen ni duba Israa'eleen jabuu nagar laal nyaachiftu akka bolummaa itti maxxanu maallaqa namaati moo tarabbii rafeetaatti an tarabbiitiin bara tarabbi qabdu fadha boo tarabbi qabdu rabbi maallaqa ni daleeni harkanna tarabbi qabdu ta waaqa sodaatu tarabbii si sodaatu salii caalaa sarabbi si yaa ta amantiisi hordoof jabeeffatu. Wallahi rabbi jaamusa. Aamin aamin. Rabbi jaamu du'aa isii goona. Du'aa caala. Ammoo kalee rabbi nu dhaqqabe. Beekama kun. Miira aaraa isaa beemaa. Wanti kagaran qabne ijoollee jaarmoowwan torbaa barbaadu jira bannaa. Ittiin ijoollee. Tiime amma mucaa faamii hojii jira. Faamii jira fakkii nama kun amma fakka faamii yaamee fi mucaa ajjeesii jaalladha. Yaa galatoome atummaa. Ammallee kasaan kaa. Yoo mucaa qoraan silaa damma inni holdi isaa amma sooftu naan jee. Awwaamtuma tanarraa nu oolchu wal keessa jiraachuun gaamtu tanarraa nu oolchite wal keessa silaa bira ammoo boruu jiraachuun hin jirtu bar silaa wallahi ila tees baay'ee kan qabu obdanii takkasiitii waa hundarra du'aa caalaa du'aa nu godhaa nu bira dhaabbadhaa isin jenna ammoo qayyisa jechuun tanuma du'aa gooneef dhalaa raaziyaa tan jechuun laal taisan aarsire taisan daarsire rabbi isaa kannu ta jechuun amala isaa beekan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو الآن أنك أولد شير لايك قدان إسنس فيديو خيرنا خنا ففجأة سادا ولي وان غرسر راركتن وان دندنيو إسني خننا إسنس نوبريسا وان غرسر راركن نوغنادا نجيان نجرات والله أمارة رومان تانية إن شاء الله قبة ملء جلت نتسيو والمين بإذن الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي